Itoophiyaatti Yuunivarsiitiin Islaamaa jalqaba maqaa Haji Adam Tuulaatiin hundaa'uun dhagamee jira. Haji Adam Tuulaa waggoota 80 oliif amantii Islaamaa barsiisaa kan ture yeroo ta'u, ji'a 4 dura umrii waggaa 110tti addunyaa tanarraa godaanan. Sirna awwaalcha sheekotaa kanarratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kutaalee biyyattii garaagaraa fi biyyoota alaarraas argamuun hirmaataniiti ture. Hojiiwwan sheekni gameessi kun eegalanii dabran yaadachuu fi waan isaan eegalsiisanii turan itti fufsiisuuf faawundeeshiniin birrii biliyoonaa 6 caalu socho'u magaalaa Hararitti eegalee jira. Hoogganaan boordii faawundeeshinii Haji Adam Tuulaa Sheekh Filaa Adam Hasan Haji Adam Tuulaa ji'a 4 dura wayitaa akhiraman ulamaa'onni fi waahiloonni isaanii yaadannoon nama guddaa kana madaaluu dhaabbachuu fi akka qabu irratti waliif galan jechuun maddeen oduutti himeeti ture. Yaadni kun erga dhalateen booda boordiin dhimma kana qindeessu kan nama 9 of keessaa qabu hundaa'ee akka turellee hime. Hojiin boordichaa kan jalqabaates hayyama baasuudha. Hayyama faawundeeshinichaas ministeera nageenya Itoophiyaa irraa fudhannee jira Sheekh Filaa Adam. Hojiin itti aanu faawundeeshiniin kun maal fa'aa akka of keessatti qabaachuu qabu murteessuu fi waan sheekni kun ittiin beekaman keessa galchuudhas jiran. Hojiin sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa ittiin beekaman keessaa inni ijoon majlisa ilmi yookaan barnoota amantii Islaamaa barsiisuudhas jiran. Kanaaf majlisni ammayyaan tokko kan namoonni baratan keessa turanii barnoota kana dhalootatti dabarsan ijaaruu barbaachisa. Dormii barattoonni keessa ta'an ittiin baratan kan qabu yeroo ta'u, giddugala qorannoon itti gaggeeffamus kan of keessaa qabus jaame. Kana malees giddugalli kun namoota majlisa baratan qofaa miti kan keessummeessu, namoota majlisa hin barannes damee barnoota adda addaatiin ni barsiisaa jira Sheekh Filaa Adam. Itoophiyaa keessatti kolleejjiin barnoota amantii Islaamaa irratti xiyyeeffatu jiraatus sadarkaa yuunivarsiitiitti garuu hin jiru kan jedhan Sheekh Filaa Adam. Kaayyoon giddugala kanaa seenaa amantii Islaamaa biyya keenya afaan Arabaa, Shari'aa, Hadiisaa fi Quraana bifa ammayyaatiin kan barsiisudhas je kun Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii Islaamaa kan jalqabaatis jedhan. Kana malees manni kitaabaa laabrarii guddaan Islaamaa giddugala kana keessatti ni hundeeffama. Akkasumas masjida itti salaatan, iddoon oolmaa daa'immanii fi jaarroleen kan itti kunuunfatan ni qabaataa je Sheekh Filaan. Giddugalli magaalaa Harar keessatti kaaree 120 yookiin heektaara 12 irratti birrii biliyoona 6.6 ijaaramuuf qophiin taasifamuu irratti argama. Haalli maallaqni kun itti argamu baay'ee salphaadha. Hawaasarraa sassaabuu, zakaa fuudhuu, hojii piroomeeshinii fi beeksisa akkasumas hunda caalaa amansiisan ammoo faayinaansii bifa haaraa ta'e maddisiisu innoveetiif faayinaansii kan jedhamudhas jedhan. Sheekh Filaa Adam ijaarsi Haji Adam Tuulaa kun waggoota 5 keessatti akka xumuramullee hime. Maallaqni ittiin ijaaramu guddaadha, nama rifaasisuu mala. Garuu maallaqni kun salphatti argamaa jira. Guyyaa faawundeeshinii kana eegaluuf sagantaan galii walitti qabuu jalqaba qopheessin. Baankiin Raamis birrii miliyoona 5, baankiin hojii gamtaa Oromiyaa birrii miliyoona 2, baankiin Awaash birrii miliyoona 5 ol, baankiin Hijiraa birrii miliyoona 4 kennuu ifoomsaniiti jiran. Dabalataanis namoonni dhuunfaadhaan birrii miliyoona lakkaa'aman galchaa jiran jiraachuu fi erga gabaabaadhaanis maallaqni guddaan galaa jiraachuudha himan. Kanarratti dabalataan sagantaan galii walitti qabu Teleetoom magaalota biyyoota alaa kanneen akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa fi biyyoota kaanittis gaggeeffamaa akka jiru ibsan. Hunda caalaa immoo sagantaan galii sassaabuu dilbata dabre gaafa gurraandhala 5 bara 2023 jalqabsiif addunyaa mara irratti namoota hawwatee jiras jedhan.